Godina Walloo magaalaa Kamisee keessatti hanqina kuusaa qorichaa hospitaala waliigalaa magaalichaatiin hawaasni miidhamaa jiraachuun ibsame. Jaalchiksaa sirnaa dabalata qaba. Hospitaalli waliigala bulchiinsa magaalaa Kamisee keessatti argamu hospitaala guddicha godina sanaa waggaa ta'u garuu tajaajilli uummanni irraa argachaa jiru ga'aa akka hin taane jiraattonni ONN nutti himanii jiru. Haalli dhiyeessii qorichootaa danqaa itti uumaa jiraachuus kan himan jiraattonni ogeessonni fayyaa dantaa dhuunfaa isaanii fi siyaasa murna bilxiginnaa keessatti dagaagsuuf jecha manneen kuusaa qorichaa duwwaa taasisuun dhukkubsattoota sirnaan yaala ga'aa kennuu fi dhiisuun faarmaasii dhuunfaatti waraqaa akka barreessaa fi jiran beekamee jira. Manni qorichaa hawaasa magaalaa Kamisee fi dawaa caffaa magaalattii keessatti kan banameef warra inshuraansii fayyaa qabaniif bilisaan akkasumas warra kaaniif gatii salphaan qoricha dhiyeessuu fi warra hospitaalaa qoricha achi hin jirre gara faarmaasii hawaasaa deemanii akka fudhatanitti himosoo qabanii galii namoota dhuunfaa fooyyessuuf jecha hawaasa irraan miidhaa ga'aa akka jiranis ni beekama. Godina Bahaa Harargee aanaa Beddannootti ergamtoonni bilisiginnaa walii isaaniin qarshii wal dabaa jiraachuun himame. Dabalatasaaf Jaaleeraan Gameessaa. Ergamtoonni bilisiginnaa akkuma argan bobbaafamuun rakkoo keessoo isaaniitti uumamuu fi amala fafummaa agarsiisaa oolaniin waliima isaanii walitti galagalanii wal saamuu hanga lubbuu walii isaanii balleessuutti ga'anii jiru. Aanaa Baddannoo Araddaa Gooroo Wadoo jedhamu irraa ergamtoonni bilisiginnaa ajaja walii isaanii guutuu dadhabuun walirratti kaanii akka sareetti wal nyaachaa kan jiran yoo ta'u jaleewwan bilisiginnaa baay'inaan 8 ta'an qaamuma akka isaaniin tokkoon isaanii qarshii 1,000 adabamanii kan jiran ta'u jiraattonni araddichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Jaleewwan kunneen maqaan isaanii Abdullaa Muhammad, Gazali Usmail, Hussein Daawud, Kamalee Muummee, Murad Ahmad, Abdurrahman Muhammad, Abdurrahman Abrahimii fi Muhammad Gaashii kanneen jedhaman ta'uu jiraattonni araddichaa itti dabaluun ibsanii jiru. Sababni jaleewwan kunneen adabamaniif hojii misoomaa irraa hawaasa hambiftan isin gufuu misoomaati jedhamuun kan adabaman ta'uu fi akkuma aanichaatti ergamtoonni bilisiginnaa waliigaltee dhabuu warra rakkisaa jiraachuun ifoomeera. Godina Orroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaarteetti hidhattoonni Amaaraa uffata siviilii uffachuun kutaa barattoonni Oromoo itti baratan seenaa jiraachuun himame. Guutuu gabaasichaaf Jalwabii Biyyaa. Hidhattoonni Amaaraa jibba ilmaan Oromoof qaban mul'isuuf murna bilisiginnaan utubamanii hidhannoo guutuun hawaasa Oromoo meeshaa waraanaa tokkollee manaa hin qabne qe'ee fi qabeenya irraa buqqisuu, saamuu, achi buutee dhabamsiisuu, ajjeesuu fi ukkaamsanii qarshii guddaa gaafachuun dararaa ulfaataa irraan ga'aa jiru. Godina Orroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaartee ganda Dargee Kootichaa keessatti kan argamu mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Dargee Kootichaa jedhamu keessatti hidhattoonni Amaaraa uffata siviilii uffachuun daree barattoonni Oromoo keessatti barataa jiran seenanii barataa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Hidhattoonni kunneen yeroo hundaa osoo hin taane darbanii uffata waraanaa, meeshaa fi hidhannoo lafa kaa'uun gaafii tokko malee akkuma barattootaatti daree seenuun ta'anii kan baratan waan ta'eef barattoota, barsiisotaa fi maatiin barattoota sodaa fi yaaddoo hamaa keessa jiraachuu maddeen itti dabaluun himanii jiru. Manni barumsaa kun barattoota 300 olii fi barsiisota 13 kan qabu yoo ta'u fintaalijiin kunneen yeroo hin beekamnee fi dhaabbataa hin taanetti miliqanii waan dhufaniif baruu fi barsiisuu irratti rakkoo ulfaataan isaan mudataa jiraachuun ibsameera. Loltoonni bilisiginnaa godina Lixa Wallaggaa aanaa Gimbiitti manneen hawaasaa yoo guban godina Bahaa Wallaggaa aanaa Sibuu Siriitti immoo jiraattota hidhaatti darbatan. Dabalatasaaf Jaarkannaa Sabaa. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Gimbii ganda Joogir bakka addaa Gaabbii jedhamu irraa loltoota bilisiginnaa gurraan dhala 23/2025 haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo irratti baneerrifachuun namoota maqaan isaanii Yaaqoob Luuccaa Badhaasaa fi Tigistuu Waadhisaa jedhaman jalaa manaa fi meeshaalee mana keessaa hunda waliin gubanii barbadeessuun haloo itti ba'u jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Oduu biraatiin immoo godina Bahaa Wallaggaa aanaa Sibuu Siriitti loltoota bilisiginnaa hawaasa nagaa maqaa adda addaa itti maxxansu hidhatti darbachuu cimsanii itti fufanii jiraachuun ibsameera. Akkasumas ganda waliigaltee jedhamu irraa loltoota bilisiginnaa kunneen namoota maqaan isaanii Gaarramuu Baay'isaa fi Gannat Biraanuu jedhaman gurraan dhala 17/2025 badii tokko malee ukkaamsuun hidhatti darbatanii dararaa jiraachuu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaaf eeranii jiru. Gara jabeeyyina loltoota faashisti PP lolaan waraana bilisummaa Oromoo injifachuu hoggaa dadhaban gara hawaasa nagaa fi maatii qabsaa'otaatti deebi'uun haloo isaanii ba'aa kan jiran yoo ta'u saamicha gubaatii manneenii hidhaa fi ajjeechan hiraarsuu cimsanii itti fufanii jiraachuun ni beekama. Oduu biyya alaaraa arganneen ammoo paarlaamaan Yuukireen seera qabeessummaa pirezidaant Zelenskii mirkaneesse. Jaala Caaluu Roobaa dabalata qaba. Paarlamaan Yuukireen murtii seera qabeessummaa turtii pirezidaantii Vilaadiimiir Zelenskii aangoo irra jiru kan mirkaneesse yoo ta'u filannoo pirezidaantummaa yeroo biyyattiin waraana irra jirtutti kanatti gaggeessuun akka hin danda'amnee fi yeroo birootti dabarsuu isaanii murtii sagalee baay'inaan raggaasiseera. Miseensonni paarlamaa 268 qibxata kaleessaa argaman murtii kana raggaasisuuf sagalee guutuu kan kennan yoo ta'u miseensonni paarlamaa biroo 12 ammoo walgahii kana irratti hin argamne. Murteen kun hooggansa paarlamaatiin kan qophaa'e yoo ta'u yeroon isaa idilee caamsaa keessa kan xumuramu Zelenskiif deeggarsa fakkeenyaa ta'eera. Torban darbe pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waggoota darban keessa filannoo waan hin gaggeessine Zelenskiin abbaa irreetti jedheeni ture. Haa ta'u malee seera Yuukireen jalatti hanga seerri waraana guutuu biyyattiitti itti fufee jirutti filannoon geggeessuun hin danda'amu. Weerara Raashiyaa guraan dhala 2022 booda labsiin waraanaa labsameera. Deeggarsa paarlamaa malee waliigalteewwan idil addunyaa kan akka waliigaltee nagaa Raashiyaa waliin ta'uun yookiin waliigaltee meeshaalee dheedhii US waliin yaadame raggaasifamuu fi hojiirra ooluu hin danda'an jechuun Aljeeziraan gabaasa dheeraa baaseen dubbiseera.